Gatumura qophii keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Biyya keenya Oromiyaa rakkoon siyaasaa guddaa erga mudattee waggoottan 150 ol lakkoofsistus kan bara 2018 booda erga Koloneel Abiy Ahmed warraaqsa qeerroo fi qarree Oromoo butee aangootti ba'ee garuu addadha. Muddama guddaa sababa bal'inaa fi fedhii bilchiginnaa fi lafa bal'aa tarsiimaa Oromiyaa dhuunfachuun Abiy Ahmed itti beekamuuf habuurratee ka'een kan ka'e Oromiyaan qormaata gama hundaa keessa seenuun fedhii ijoolleen ishee guddisuuf qaban karaatti akka gatatu ta'eera. Dhugaamatti seenaa hawaasa siyaasaa saba keenyaa keessatti barramaan akka bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti Oromoo mudatee ergamee hin beeku. Uummatni Oromoo erga xumura jaarraa 19ffaa koloneeffattoota Bashaan cabees haalli waggoottan 6 darbanii adda. Seenaa keessatti uummatni Oromoo qabsoo diddaa gabrummaa geggeesse, warraaqsa barattootaa fi fincila qonnaan bultootaa geggeesse, qabsoo hidhannoo mootummaa nama nyaata dargii kuffisuu keessatti qooda fudhatee ture. Kana malees sirna ukkaamsaa fi cunqursaa EPRDF kan federaalizimiin sobaan aangoorra ture. Warraaqsa walitti fufiinsaan 2014 hanga 2018tti geggeessuun akka aangoon qaama isaan keessaa ba'anii dabarsanii kennan taasisuuf qabsichi galma osoo hin geenye butamee alangaa dabaa dachaan warra fo'ataniin gidiraa hanga lubbuu jumlaan dhabuutti argaa jira. Impaayarattii keessatti Oromoo bulchiinsa sadarkaa ministeeraa fi bulchaa impaayarattii ta'utti deemus impaayara Minilik jiraachisuuf socho'u malee gaaffii bu'uuraa Oromoo deebisuuf gurra hin laanne. Sochii barattootaan bulchiinsa abbaa lafaa kufe yeroo bulchiinsi waraana dargii aangoo qabatu hayyootni Oromoo dargii keessatti aangoo qabatan Oromoo fi osoo bu'aan buusne dargiidhumaan ajjeefaman. Jijjiirama siyaasaa arguuf qabsoo uummatni Oromoo geggeessaa ture keessatti butamuun warraaqsa barattootaa kan hanga 1974tti ta'ee fi kan bara 2018 amala waloo wal isaan fakkeessu ni qabaatu. Rakkoo hawaasa siyaasaa Oromoo dhiisnee kan dhimma amala waloo warraaqsa 1974 fi 2018 yoo kaasne warraaqsi kun butamuudha. Namoota sadarkaa hojii fi hawaasaa keessatti hin beekamnetu duratti ba'e. Mangistuus ta'e Abiy Ahmed taayitaarra turuuf jecha hojjettoota qondaaltota waraanaa hedduu ajjeesan, uummata isaanii lolan, waraana dheeressuun beelessan, mirgoota namoomaa sarbuun wal fakkaatu. Bara bulchiinsa Abiy Ahmed aangoo dhalli Oromoo wareegama lubbuutti kaffaluun fidee butee geggeessummaa eegalee qe'een Oromoo ni barbadaa'e. Bilchiginnaan murna gara laafina tokko hin qabne garee shororkeessaadha. Dhugaamatti yeroo hundaa waan ifatee diduu dandeenya. Garuu dhugaan jiru yeroo qoratamu Abiy Ahmed aangoorra turuuf shororkeessummaa hojjeta. Shororkeessaa waliinis ni hojjeta. Ajjeechaan Injiinar Simmanyoo irratti raawwate, Dr. Ambaachoo, Jeneraal Saaree Mokonnon, Hacaaluu Hundeessaa fi Battee Urgeessaaf Oromoota biroo irratti raawwate hojii shororkeessummaa sirnichaa kan agarsiisudha. Fedhiin Abiy Ahmed aangoo impaayarattiirra bubuluuf yakka dhala namaa irratti raawwachuudha. Ajjeesuu, hidhuu, saamuu, gudeeduu fi buqqisuudha. Fedhii uummanni Oromoo qabu mirga abbaa biyyummaa ture. Kan ammoo deebisuu irra saba gaaffii kana qabu keessaa namoota filee ajjeesuu hojii taasifatee jira. Rakkoo kana kan nurratti dheeressan ammoo tokko gantoota sabaa maqaa Oromoon impaayarattiif ergaman, lammaffaan biyyoota dhiyaa Itoophiyaan yoo diigamte gaanfa Afrikaa ni jeeqamti jedhanii yaadaniin akka ta'e barameera. Bulchiinsi mootummaa tokko hunda dura qajeelfama dhugaa ta'uu isaa sirriitti beekamus impaayara Itoophiyaa keessatti bulchiinsi meeshaa aangawoota aangoorra bubbulchuuf yakka dalaguudha. Hariiroo bulchitootaa fi bulfamtootaatti dabaa. Bulchiinsa tokko ajjeesaa tokko ajjeefamaa, tokko hidhaa tokko hidhamaa, gariin buqqisaa fi kaan buqqifamaa bifa ta'een saayinsiin bulchiinsaa faallatee fi siyaasni garagaree labsii fi heerri Abiy Ahmedii fi bilchiginnaa tiksuuf qofa gadi baati. Har'a gama siyaasaan namni mirgi isaa ukkaanfamee gaaffii gaafachuu miti sababa saba irraa dhalateef iyyuu ati borwaboo taataa fi waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhuun ajjeesa. Hawaasni akka walitti hin deemne nagaan walii wajjin akka hin jiraanne ganda keessatti walirratti ijaaruu fi sabaa fi sablammoota walitti buusuun hawaasa wal jibbisiisanii hojjechaa jiru. Egaan uummatni keenya Oromoon yeroo ammaa hawaasa siyaasni isaa diigamee qe'ee abbaa isaa irratti gaaffiin isaa afaan qawween ukkaanfame, hawaasummaan isaa guutuutti manca'ee gaafatee deebii dhabuun mirgi siyaasaa isaa ukkaanfame, sabni bal'aan kun ukkaanfamee jiraataa jira. Maatii Jaalcaalaa Shaagiree abbaa fi haadha Baasha Garboosat keessatti maqaa ilma keetu miseensa wobooti jedhuun addee kuulanii hawaas Jaalbattee fi kanneen biroo hedduutti murni piippii shororkeessummaa raawwachuun ajjeese. Dheengadda waxabajjii 27 shamarree Oromoo tokko maqaan ishee Burtukaan Guddataa jedhamtu haala suukanneessaan ajjeesanii jiru. Siyaasa keessatti hooggansi warra bulchanii fi kanneen bulfaman walitti fidu, kan humnaa fi dandeettii yaaddoo guyyaa guyyaa uummataa furuu keessatti walitti fiduu fi sochoosu, kaka'umsa saba tajaajiluu uumuun loogii irraa bilisa ta'e haala hundaa mo'achuun hawaasa tajaajiluun ta'us kun bilchiginnaaf hin kennamne yookiin keessaa balleessee jira. Waliin jireenyi diigamee qonni dhabame, dhibee busaa, gifiraa fi koleeraan nama miite uummanni rakkoo hamtuu keessa kan jiru yoo ta'u sababa qaala'insa jireenyaan ammoo goolamni maatii gidduu jiru olaanaadha. Egaan bilchiginnaan ofii bara
bulchiinsa isaa dheereffachuuf uummata Oromoo hawaasummaa fi siyaasaan balleessee diinagdee sarkatti kuffisee waan jiruuf kana jalaa ba'uuf ammoo qabsoo hidhannoo amma gooticha waraana bilisummaa Oromoon geggeeffamaa jiru jabeessuun murteessa. Dandeenyi murni bilchiginnaa meeshatti dhufu baay'eedha jedhaniif murni bilchiginnaa bobbaas qaruutee waraan bilisummaa Oromoo iddoowwan adda addaa tadamsuun jiraat meeshaa waliin harkaan qabu. Moona qabsoo Oromoo gabbisaa jira. Guyyaa dheengadda jechuun waxabajii 27 halkan waraanni bilisummaa Oromoo Gujii lixaana qarcaa gandbaddeessaa seenu waraan biraanu juulaa waraanni keenya addunyaarra barbaadamaadha jedhe osoo inni rafuusaaf meeshaa isaa haakaama tokkoof rasaa 30 waliin dhuunfate bahuun beekama. Loltuun kunis akka jedheettan fedhi hiyyaa miti kan sirni tajaajilaa jira. Dirqamumnatti laatameef meeshaa kan suuta lubbuu hiyyaaf jedhe irra fuudha. Yoo inni dadi jedhes na ajjeesan jechuun dubbata. Waraanni bilisummaa Oromoos meeshaa sarara dhuunfachuun barnoota laatee fi nagaan galee maatii isaa akka tajaajil taasisu gaba hordofee jajjabeewwan waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa diin hedduuminaan wal guurtee gandoota baadiyyaanicha keessa deemu uummata dararaa ture tarkaanfii guggubduu irra fudhachuun hariiroo baasuun moora diina baargarsaa jiraachuun beekama. Liiti shaggaraana jalduun maqaa waraan bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdi jedhu namoonni jumlaanidhaa guuramaa jiraachuun ifoo. Barbaachisummaa uummataa fi karooraan waliin jireenya hawaasaaf karooran qabne bilchiginnaan hojmaata gabaabaa fi tooftaa badii hawaasaa qofaa baasee gidiraa raawwata. Bu'aa xixiqqaan hawaasa goyyomsuun miidiyaan olola sobaa facaasaa kan oolu murni maafiyaa PP sirna dhablummaa geggeessuun haadharraa dhalataniif gara laafummaa dhabuun jaarrolee umriin deeman mana hidhaatti darbee iraarsuutti fufeera. Maqaa waraanni bilisummaa Oromoo qe'ee kee keessa buufata. Ilmaan kee miseensa wabooti ni soorta. Daandii agarsiiftaa fi kanneen biroo dha'uun godina lixa shaggaraanaa jalduu gandoota baadiyyaarraa namoonni hidhamanii jiran hedduu akka ta'e jiraattonni ONN itti himan. Hidhamtoota siyaasaa ona jalduu keessatti torban kana keessa hidhaman muraasni maqaan nu ga'e Aadde Galaanee Kumsaa umriin 60 Birqee Baqqalaa haadhamaatii Giddoo fi obbo Baqqalaa Badhaasaa qaama miidhamaa kan ta'e ganda Kilbeetti kan hidhame yogguu ta'u namoonni magaalaa jalduu keessatti hidhaman ammoo hedduu akka ta'an beekameera. Hireen saba Oromoo gara fuulduraa maal ta'uu mala maal yoo goone wayya jedhanii yaaduu fi xiinxaluu dadhabuun hawaasa Oromoo impaayera Itoophiyaa keessatti hidhaan gidirsuu fi ajjeesuu bilchiginnaan hojii tarsiimawaa taasifatee jira. Gara dhufaa darbaa roorroo jalaa bahuu dadhabuun uummata Oromoo har'a aarsaa hamtuu fi dubbachuuf nama saalfachiisu qe'ee isaa irratti akka kaffalu taasisee jira. Shamarree Burtukee Guddataa kan jedhamtu dhalattuu ba'aa Shaggar aanaa Boosat ganda Araarsoo Beerroo yoo taatu haala suukanneessaan ajjeefamuu jiraataan gandicharraa dubbisne tokko ni dubbata. Shamarree kanas guyyaa dheengaddaa waxabajjii 27/2024 gandichuma keessaa qabuun waboo deeggarta jedhanii harka duubatti hidhuurree bichaan qaama ishee erga laaffisanii booda haala suukanneessaan rasaasa itti roobsanii halkan irraa toora sa'a lamaatti ajjeesanii deemuu jiraataan kun dabaluun miira gaddaatiin ibsa. Namoonni shamarree kana ajjeesanis namoota maqaan isaanii Birraa Gurmoo, Suufee Babsaa fi Jimmaa Hawaasii kanneen jedhaman lukkeelee diinaa ta'uu hime. Impaayera dubartiin Oromoo kabaja dhabuun albeen qalamuun ajjeefamtee bakkee keessatti gatamtu keessatti maanguddoon Oromoo rasaasaan waadamee ajjeefamuu keessatti callisuun uummata Oromoo gaaffii kan namatti uumuudha jechuun uummanni Oromoo tokkummaan ka'ee falmachuun yeroon isaa amma jechuun jiraatan. Ginnaan yeroo ijaarsi hawaasaa jijjiiramuu qabutti taayitaa isaa tursuuf loltoota kuma dhibbootaan qe'ee hawaasaatti bobbaasee hiitee bulchuuf hojjechaa jira. Hooggantoonni murna maafiyaa PP Dimookiraasii jalqabarraa kaasee afaaniin malee qabatamaan agarsiisuuf fedhii kan hin qabne hojiin isaanii jiraattota hidhaan dararuu ajjeesuu fi egeree sabichaa gabrummaa umurii guutuu taasisuuf dargaggoota abdii biyyaa ta'an jiraatti jibbee hojii badii irratti raawwataa oola. Gareen faashistii PP kun hidhattoota isaa shaggarsiiti bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti bobbaasuun dararaan hamaa raawwachaa jira. Akka nuuf himanitti namoonni daandii gubbaatti humnoota waraanaa fi milishotaan qabaman danuu ta'uu kan himan yoo ta'u namoonni kunniin bakki isaan geeffamaa jiran hanga har'aatti wallaalamuun maatiin ilmaan isaanii manneen hidhaa keessa barbaadanii dhabaa akka jiranis dabaluun ibsaniiru. Jiraa fi du'ee ijoollee keenyaa wallaallee kan jedhan maatiin dargaggoota ukkaanfamaa jiranii barnootaaf ba'anii kanneen achi buutee dhabamsiifamaa jiran hedduudha jechuunis himu. Rakkoo gurguddaa diigamuu manneenii buqqaatii fi saamicha dabalatee irratti raawwachaa jiruun dararamaa kan jiran jiraattonni magaalaa Buraayyuu kana keessaa ba'uuf Oromoon yoo wal ta'ee fincila isaa murannoo fi naamusa cimaan waraana bilisummaa Oromoo waliin taasise qofaadha jechuun dhaamsa dabarfataniiru. Falmaan uummata Oromoo Gujii lixaana qarcaa keessa dhata sirnicha tokko dhuunfate.
An Mo'ii Sabaati. Sabboontonni ilmaan Oromoo quuqama Oromummaa qaban loltuu bilisummaa saba isaanii gooticha waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen jabeessuuf gumaacha godhan haalaan jabeessanii jiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan ABO oboo Kaayyoo Jaal Tokkichoo Gadaa Galmaan Geenya jedhu jalatti gurmaa'anii jiran marsaa lammaffaaf qarshii Impaayera Itoophiyaa 74,000 woboof gumaacha godhanii jiru. Akkasumas Buunoo Beddellee irraa manneen kana beektaa qarshii Impaayera Itoophiyaa 10,000 gootichaaf arjoomanii jiru. Mandheeleen Xaaxessaa Diina Oromoo 430 marsaa 22ffaaf woboo diinagdeen jabeessuuf qarshii Impaayera Itoophiyaa 31,800 woboof galii godhee jira. Akkuma kanaan mandheeleen Xaaxessaa Diina Oromoo 430 jala jiran manneen maatii Gaaddisa Waataa 430 qarshii 20,000, manneen Aa'ii 430 qarshii 5,000, manneen Gamtaa Agamsaa 430 qarshii 5,000, manneen Lakkuu Duwwaa Tokkoo 430 qarshii 1,300, manneen Burqaa Jaartee 430 qarshii 500 woboof arjoomanii jiru. Ittuma fufuun namni dhuunfaa maqaan isaa Jaal Kilaalaa jedhamu marsaa lammaffaaf qarshii Impaayera Itoophiyaa 18,480 woboof galii godhee jira. Mandheeleen kunneenis hamma qabsoon hiree murteeffannaa Oromoo ABO woboon gaggeeffamaa jiru galma ga'utti